Durbummaa kee dursa natti argisiisii naan jedhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe bakka argama bunaa jalqabaa Jimma Abbaa Jifaarii. Barnoota koollee kutaa 1 hanga 9tti magaaluma Jimmaatti ergan baradhee booda kutaa 9 hanga 12tti immoo sababa jijjiiramuu hojii maatii kiyyaan magaalaa Naqqamteettiin baradhe. Hangan magaalaa Jimmaa turetti dandeettiin barnoota koo hanga kanaa hin turre. Haa ta'uutii garuu dargaggoon magaalaa Naqqamtee barnootatti qaxalee waan ta'aniif kufuun na yaaddessee jabaadhee dandeettii barnoota koollee fooyyeffachuu danda'eera. Haala kanaan qabxii yuunivarsiitii galuurree argadhus haa ta'uutii garuu qeerraa deemee barachuun koo maatii kiyyaaf gaarii waan hin taaneef achuma yuunivarsiitii Wallaggaatti barnoota galgalaan qarshiidhaan galmaa'een barachuu ni galee. Turtii barnootaa kanaanis waggaa 1 fi walakkaa akkuma hin fixeen obboleettiin kiyyaa biyya Xaaliyaan jirtu qarshii guddaadhaan viizaa naaf iccisiistee gara biyya Xaaliyaaniitti ofitti na waamti. Anis barnoota addaan kuteen kallacha hojii humnaa yookiin immoo qansiraa biyya hambaa keessatti jalqabe. Baratanis dhiisanis nyaatanii buluuf hojjechuun dirqama waan ta'eef hirriba malee yeroo waggaa 2 hojii baay'ee ulfaataa ta'e humna ijoollummaa koo narraa fixuu hojjedheen jiraachaan ture. Turtii kana booddeedha dargaggeessa Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiraatu tokko waliin wal barree waliin haasa'uu kan jalqabne. Haasoon keenyis afaan qullaatti hin hafne gara jaalalaatti jijjiiramee tapha jaalalaan wal ho'isnee anis sin jaalladha jedheen innis sin jaalladha naan jedhee walitti ho'isuu kan jalqabne. Akkootu waliin jira Harargee dirree waan akkaan jira. Turtii jaalalaan waggaa 2 turre. Yeroo kanatti tooftaa ofitti na fudhachuu naaf mijeessii biyya kanaa jireenyi naaf ta'an jiru jechuun kan na gaafatu. Anis ofitti si fudhachuudhaaf humnas haa ta'u eeyyama yookiin immoo karaa ittiin si fudhadhu waan hin qabneef hanga humna qoradhutti waggaa 1 naaf obsii jechuun jaalallee koo kiyya kana nan gaafadha. Haa ta'u jennee otoo haala kanaan taphachaa jirru gidduutti shoorxaan Saawudii isa qabdee gara biyyaatti deebi'ee ni gala. Dur yeroo as biyya hambaa ture guyyaa guyyaadhaan waliif bilbillee yeroo jaalala keenyaa dhandhamachaa kan turre amma garuu erga gara biyyaatti galee torbanitti al takkaa bilbilee argachuun iyyuu baay'ee natti ulfaate. Anis dhuguma biyya Itoophiyaa keessa neetworkiin hamma kanaatti badeeti moo rakkootu jiraa jedheen yeroon isan gaafadhu manni warra koo baadiyyaa waan ta'eef moobaayila kiyya deemeen kan hin chaarjeffadhu torbanitti al takkaadha. Soolaariin irree mana warra keenyaa jiraatus baatirii moobaayila kiyyaa waan dadhabsuuf ittiin fayyadamuu jedheenaaf deebisa. Haala kanaan anis tole jedhee danda'een naannoo baatii 2 erga waliin hin taphadhee booda guyyaa 1 akka carraa tarii bilbilli isaa yoonaaf ba'eef jedheen gara jaalallee koo kanaatti bilbila. Kan nama ajaa'ibus bilbilli kun naaf ba'ee mucaa xiqqootu ana jalaa kaasa. Kallacha sagalee na dhageessistu abbaan koo mana ollaa deemeeraa deebisii bilbilii fi manan jiru sagalee jedhu na dhageessisti. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hinduuneen hin gaggaabe yaa magaalee shaashii na hafarti. Anis maqaa isaa waamuun Ibraahim abbaa kee dhamooyii jedheen yeroon gaafadhu eeyyeen abbaa koodhanaan jechuun maqaa ishee hanga akaakayyuutti natti himte. Naasuus dinqiis of keessaan qaba. Namni kun asiin na guyyomsaa asiin immoo bultii dhaabbatee qabaa'ee jedheen garaa makootti obseen yoon gaafadhe wanta inni naan jedhu eeguun jalqabe. Daa'imni isaas yeroo inni gara manaatti deebi'u bilbilli
akka bilbilamee fi itti himuun jalaa kaasteellee waan dubbatte natti himte. Kallacha namni kun toora onlaayinii irra galee dhugaa jirtu gara sobaatti jijjiiruuf waa hedduu na haasofsiise. Haa ta'utii garuu eega sanaa shakkiin illee waan hin godhadheef maqaa masaatiin toora intarneetii irraa maqaa abbaa isaa waliin maqaa gara biraa yeroon ilaalu haadha manaasaa fi mucaasaa waliin toora feesbuukii kan mataasaa gara biraa irratti suura isaan argadhe. Ergan argees kuni maalidhaa maaliifis na sobdaa jedheen gaaffii jalan deebisne. Kallacha bilbila isaa fi karaa na qunnamu hundumaan bilookki godheen jireenya kee jiraadhu jedheen ofirraa cufe. Sababiin isaa jireenyaan anaaf inni waliin madaallu. Inni addunyaa keessatti waan hedduu argee daa'imallee godhateera. Ani garuu yeroo garaa garaatti dhiirota garaa garaa waliin haasa'us akka jaalalaatti garuu namnin jalqabaafitti siqee dargaggeessa kana qofaa ture. Dhiirri hedduu biyya kootii jiran guyyuun na kadhatan otoo jiranii nama kana jireenya koo keessatti rabbi akka na barsiisuuf isatti na qabe. Anis dagachuudhaaf tooftaan fayyadame naannoo baatii sadiitiif toora sooshaal miidiyaa kamiyyuu fayyadamuu dhiisuudha. Erga kana booddee ammas umuriin koollee natti jabaachaa waan dhufeef asuma biyya Xaaliyaan keessa dargaggeessa Oromoo jiraatu tokko waliin karaa namaa wal barraa. Baatiiwwan muraasa gidduuttis waa'ee jaalalaa walitti haasofnee waliif gallee hanga wal fuuna jennuutti illee waadaa waliif seenne. Bakkeewwan bashannanaa garaa garaas qarshii guddaa baasnee waliin bashannanuu eegalle. Haala kanaa booddee deemsi gara jireenyaatti waan ta'eef ani jireenya eenyu waliin iyyuu argee hin beekne si waliin bashannanee harkaa waan hin jiruuf hariiroo si waliin qabaachuu koo maatii naa beekanii jechuun isan gaafadhe. Dargaggeessi kun otoo hojjetuu barnoota maastarsii barachuuf biyya kana nama dhufedha. Barnoota isaa akkuma xumureen eeyyama biyya kana jiraachuu waan hin qabneef akka sababaatti naaf kaasuun walirraa fagaannee kan jiraannu yoo ta'e baay'ee waan ulfaatuuf dursa barnoota kiyya xumureen bakka hin jiraadhu haala mijeeffadhaa jechuun na gaafata. Askotu asira harargee dirree waan akka jira. Yeroo kanatti barnoota isaa xumuruuf baatiiwwan muraasti qofti waan hafteef tole ishii anis hangan danda'e haala mijeessuu yaala jedheen hangan eebbifamutti nan eege. Eebba isaa booddees haala innitti biyya kana jiraatu hojiin miindaa gadi bu'aatiin argamee fi eeyyama jiraachuu ni argata. Hanga kanaatti jaalalaan malee walitti buunee hin beeknu. Deemuu isaa fi biyya kana keessa jiraachuu isaa waan hin addan baafanneef dabarseen isatti of hin kennine. Maarreegaa amma yeroo muraasaaf ta'u iyyuu eeyyama jiraachuu argatteettaa jaarsa gara maatii kiyyatti ergii jechuun isan gaafadhe. Deebiin ammatti naaf deebise garuu baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Ati ofiin durba naan jetta malee durbummaa kee kana argeen beekuu akkan jaarsa ergee si waliin jiraadhu kan barbaaddu yoo ta'e dursii kabaja keenaaf kennii anaaf inni hiikkaa addaa qabaa jedhee naaf deebise. Maalan siniin jedha yaa Oromoo koo haadhaa fi abbaa kootu qajeelchee na guddiseera. Qonxoxxaan harmeen koo mudaan muddii koo jala na qonxoxxu hanga har'aatti miira dargaggummaa koo na dagachiiseera. Anis seera qabeessaan fedhii maatii kiyya booddee yoo ta'e malee wanta kana arguun siif abjuudhaa jedheen deebiseefi innis erga kana ta'ee anis amaneen jaarsa gara warra keettiin erguu kanaaf ni hafa malee jedheenaaf deebise. Baay'ees yerootti kenneen nan yaade. Iccitiidhaan obboleettii kiyyallee nan gaafadhe. Booddee erga kennitee fi raajii akkasiin goonee jettee na akeekkachiiste. Dhabuun kiyya natti dhaga'amee booddees kanuma isaa waan ta'eef qonxoxxaa haadha koo fi gorsa obboleettii kiyyaarra darbeen dargaggeessa kana waliin nan ciise. Kabaja kiyyas fedhii kiyyaan nan kenneefi miira gaariis daandii rabbiin alatti dhandhamuun eegalee. Haa ta'utii garuu akka afaansaa dubbate jaarsa gara maatii keetti erga kabaja keen argee booda nan ergaa na jedhee kan ture otoon ergiin waggaa tokko erga na rakkisee booda anaan dhiisee barnoota digirii sadaffaaf gara Jarmanitti imala isaa taasise. Erga kanaa
na cufee anis abdii kutadheen kan Rabbi naaf kenne waliin jiraachuun eegalee. Rabbiin naaf kadhadhaa malee jireenyin ammallee jiraachaa jiru hanga kanaatti kan na quubsu miti. Sodaa guddaan of keessaa qaba. Otuu biyya kiyyan jira ta'ee yoona kana naman barbaade filadheen heerumeen waliin jiraadha. Haa ta'uutii garuu biyya ormaa jiraachuun koo qabeenyaaf malee jireenyaaf gammachuu naaf hin kennine. Rabbi akkana ilaaluuf gammachuu akkanaaf kennuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleettii keessan Xaaliyaanarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.